Family akkam jirtu YouTube akkuma beekamu video kanarratti yookaan channel kanarratti content forex trading wajjin wal qabatudha. I think amma torbee lakkoofsine erga jalqabne jechaadha. Normally egaa trading keessatti gaaffii adda addaa kaasaa turtanii anis immoo sin barsiisaa sin barbaachisa yookaan as a beginner siniif qabadee dhufuun kiyya ni yaadatama jechaadha. Ammas immoo kanuma wajjin waan wal qabatu tradingidhaaf baay'ee wanta barbaachisaadha jedhamee yaadamu siniif qabadee dhufeera jechaadha. So yeroo darbee comment yookaan inbox idhaani an trading akkasin jalqabdan yookaan ammuma jalqabaa isiniin jechuu kiyyamti kan video kana isiniif hojjedhu more concept akka qabaatanii fi psychologically dammoo akkasin ofii keessanitti confidence qabaatanii nan danda'a jettanii akkasin amantanii forex itti seentaniif jechaadha. So kanaafi utuu knowledge hin qabaatin normally forex trading jalqabdanii warreen maallaqa keessa nyaatamtaniif sorry jecha. So normally conceptii malee knowledge malee forex hin hojjetamu jedhee irra deddeebi'ee isiniif himeera jechaadha. Kanaafi analyze hojjechuun even yoo barbaachisaa ta'e illee koorsii fudhattanii gara tradingiitti seenuu kan isin qabdan jechaadha. So malee forexiin gambling himte. Namoonni baay'een miliyooneraan yookaan biiliyoonaan profit argachaa jiru jechaadha. Kanaafi hubannoodhaan akka itti seentanii fi isin jajjabeessuun barbaada. So har'a immoo wanta barbaachisaa ta'e murteessaa kan ta'e analyze keessatti akkamitti analyze hojjenna. Analyze gaafa hojjennu marketii keessatti akkamittiin profitability ta'uu dandeenya kan jedhuu fi baay'ee barbaachisaa wanta ta'e fudhadhee isiniif dhufee jechaadha. Egaa akkuma isin beektanii newsii akkuma beekamu technical analysis fundamental analysis yookaan market sentiment wanti hin jedhamu ni jiraata jechaadha wantootni sadii. So kanaafi egaa fundamental analysis jechuun akkuma kana dura isinitti dubbadhee ture wantoota taateewwan addunyaa irratti raawwatan keessaatii fakkeenyaaf employing rate ta'uu danda'a, interest rate ta'uu danda'a, governmentiin USA'n Kanadaan biyyoonni garaagaraa addunyaa irratti gaafa isaanii beeksisa adda addaa baasanii marketii keenya irratti yookaan forex irratti ta'uu danda'a, stock market irratti ta'uu danda'a. Marketiiwwan adda addaa irratti impact mataa isaanii qaba jechaadha. Factoring kun hundumsaa immoo forex irratti positionii keenya eeggannee profitii akka argannuu fi ilaallee akka nuti gara marketii kanaa seennu yookaan analysis keenya keessatti akka nuti kana fayyadamnee advantage kana akka fudhannu nu gargaara jechaadha. So fundamental analysis kana keessatti egaa fakkeenyaaf yoo stock market yoo fudhatte ilaaltan fakkeenyaaf aksiyoonni garaagaraa keessatti demand zoonii fi supply zone wanti jedhamu jira jechaadha. Demand keessatti egaa economics namoonni baratan amma tokko ni hubattu eeyyaadha. Demand fedhiin saba tokkoo fi dhiyeessiin achi keessatti ol qabata yookaan ol simata wanta jedhamudha jechaadha. Fakkeenyaaf aksiyoona keessatti aksiyoona bitachuudhaaf namoonni tokko gara stock market gaafa deemamu yoo warrachi keessa hojjetanii baay'ee dandeettii qabu ta'e uummata akka isaan bitataniif baay'ee attractive yoo hojjetu ta'e akka isaan bitaniif isaan jajjabeessaa jechuudha. Kun immoo positive impact qaba jechaadha stock sanarratti. Akkasuma nuti immoo analysis gaafa hojjennu kana keessatti positionii mataa keenyaa qabannee gara sana akka seennuu fi advantage akkasii akka argannuuf nu gargaara jechaadha. Kanaaf fundamental analysis jechuun maal jechuudha? Normally taateewwan addunyaa irra jiramu kanarratti analysis hojjennee gara sana ilaalla jechaadha. News ilaalla jechaadha. Fakkeenyaaf goldii trade gochuu barbaanne irraa yookaan Kanaadaa doolaarii yoo trade gochuu barbaanne biyya sana keessatti maaltu ta'aa jira? Employment rate maal fakkaata? News maaltu jira? Kana jennee forex factor warreen jedhamu yookaan Bloomberg jala seentanii news waa'ee forex yookaan waa'ee marketii kana understand gochuu dandeessu jechaadha. Kanaaf fundamental analysis fayyadamuun more advantage nuuf qaba jechaadha. Inni lammaffaan maal technical analysis jechaadha. Technical analysis egaa inni immoo chart reading irratti fakkeenyaaf chartii gosa barnoota herregaa keessatti chartii waliin waan wal qabatu jira. I think jijjira jedhee yaada. Mathematician fi more mathematics wajjin warreen hariiroo qabanii kanarratti kan isaan participate godhan jechaadha. Baay'inaan Hindoonni jiru. Warri Turkis I think maathisiidhaan baay'ee jajjaboodha jedhamee warreen beekamanidha jechaadha. Warreen kun participate kan isaan godhanii analyzing isaan fayyadamanii technical analysis dha jechaadha. Technical analysis kun immoo chart reading wajjin waan wal qabatudha. Yeroo hundumaa yeroo isaan dabarsanii chart irrattidha jechaadha. Chart read godhu isaan waa'ee fundamental analysis sana chart irraayyuu isinitti himuu ni danda'u jechaadha. Kun immoo more advantage jedhasi understand gochuufis baay'ee easy kan ta'e yookaan salphaa kan ta'edha jechaadha. Kanaaf kana fayyadamanii trade gochuu ni danda'u yookaan profit isaanii qabaachuu ni danda'u jechaadha. So kanaafi immoo advantage mataa keenyaati ilaalla. Gaafa analysis goonu calluma inni analysis goonu tun ta'ini biyyoota sana keessatti wantoota raawwachaa jiranii maal akka ta'e akkasumas Ameerikaa baankii keessatti fakkeenyaaf baankii keessatti iddoo olaanaa warreen qabanii Reserve Bank warreen jedhamanii England Bank warreen jedhamanii isaan more market kana keessatti participant gatii ta'anii fi achi keessatti ni sochoosu jechaadha. Achi keessatti gaafa information mataa keenyaa qabaanna data journal adda addaa qabaachuu qabna.
Fakkeenyaaf economic calendar warri wanti jedhamu jira. Economic calendar jechuun taateewwan day to day information yookaan daataa ni kennama jechaadha. Positive impact, negative impact ta'uu danda'a. Kanaaf trading view ni jiraata. Achi jala seenuudhaan economic calendar sana jala seenuudhaan biyyoonni bulchitoonni biyya sanaa oduu isaan dabarsan yookaan wanta isaan dabarsan yeroo yerootti isiniif dhiyeessaa jira. Kun immoo karaa kamiin isin gargaara? Or akkasini information guutuudhaan confidence guutuudhaan trade akkasin gootanii fi isin jajjabeessuu danda'a jechaadha. Inni biraan maalidha? Namoonni fakkeenyaaf trading kana keessatti egaa afaan Oromoon hin jiru na barsiisi jechaa turtanii more amma channel yookaan Telegram channel create godheen jira. Linkii isaas immoo TikTok irra isiniif kaa'een jira. Forex trade kan jedhu achi jala seenuudhaan haala barnoota isaatii yookaan koorsii isaas ta'uu danda'a bifa garagaraadhaan fudhachuu ni dandeessu. Odeeffannoo gara biraadhaaf chaanaalii kana like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa jechuun barbaada. Egaa tradingiin wanta salphaa miti yeroo fudhachuu danda'a. I think fakkeenyaaf namni naannoo keessan jiru illee isinitti amanuu dhiisuu danda'a. Hiriyaa isin qabdan illee isinitti amanuu dhiisuu danda'a. Kanaaf immoo consistently dedicated taatanii irratti hojjettanii jennaan profitability wanta isin hin taaneef hin jiru jechaadha. Warri kaan miiliyoonaan hojjetanii isin akkamittiin hojjettan yookaan akkas just hojjechuu ni dandeenya jechaadha. Kanaaf dedication barbaada. Wanti hundumtuu sacrifice malee wanta argamu hin jiru. Haruma trading jalqabnee miiliyoonara ta'uu hin dandeenyu. Haruma trading jalqabnee lose gochuun by the way trading keessatti wanta qabatamaadha, wanta baratamaadha jechaadha. Lose utuu hin godhin profitability ta'uu hin dandeenyu. So kanaaf lose soorata taanaan itti seenuu dhiisa. Garuu kana keessa darbee profitability nan ta'a warreen jettan immoo akkasin gara kana seentaniif isin jajjabeessuun barbaada. Kanaaf gaaffii yoo qabaattan, koomentii yoo qabaattan karaa Telegiraamiin na quunnamuu dandeessu. Kanaaf viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Next yookaan viidiyoo gara biraan nu agarra jechaadha.